Kanaafuu uuma jiruun himna takkaa kijibni hin beekne warra bilisiginnaati miti kijibas duu barbaanne numa feena turre bar abu awwal dhugama jiru wahuma lafa jiru abbaa biyyaa bakka ofii quban qabnee bilbillee bakka dhalata biyya sanii bilbillee gaafannee malee wanni nama sobsiisu hin jiru malee har'a miillee qabannee maalloo qabanne jechuus numa dandeenya turre siniif galee kijibuun barbaachisu kijiba akkaati halkanuma tokkollee ta'u akka cinqamtu dhugaa baru bahu jiru maaliif halkan kijibaa namni maan kijiba maaltu barbaachisa dhugama jirtu walitti himna dhugama jirtutu kana tonkosa adda addaa godhuudhaaf hanga eessaa waan adda addaa yaaluu naannoo affarii dheeraa dalagaa dawwee fi qorii jala hamma miillee eessa hamba jillee tonkosa adda addaa yaanaan garafamanii kaan qawween irraa hiikamee affaarotumarraa hanga daalifaageedha saharaa kana keessa uwwit akka ishiin hin jenne godhaniiran isa gama garasii baburqaa gimbaar isa isaan jedhan kana dubbiin burqaa gimbaariin isaan hin geenye abadan burqaa jechuun ammallee warra bakka kana hin beekneef bakka daangaa oromoo fi oromoo baateetii fi yookiin oromoo wallootii fi affariiti daangaa walirra bakka kun bakka waliinuu jiraatanii kanaafuu bakkattoon akka amma nuyi jennu kana miti fagoodha magaalaa baatee fa'arraa fagoodha kadeen gadda dubbii dhaabulan sanii miti goora baatee qabanneerra marsineerra akka jedhan sanii miti okay gama biraatiin dabra biraanitti har'a wal seenanii jedhan ofuma hin baqannu irratti makkalaakayaan abbaa lolaati siltaawii fagawaan jedhamu tokko barana baafataniirani jari nu jala dhihaattee meeshaa gurguddaan qaqqabuu dadhabnee siniif galle jedhanii duuba baqatu kaanaan magaalattii durumaanuu abbootiin qabeenyaatii fi warri silxaanaa walloluun kalee jalqabame dheengadda kantiibaa magaalattii gantuudha jedhanii hidhanii lola kana keessatti namni abalu gantuu fi abalu maal godhee walitti wallola har'a ganama immoo meeshaalee adda addaa dabra birhaan irraa baqachiisuudha kaanaan faannoon abbaa lolaati mitiire abbaa zamachaan kun akkam jedhamee jammare beektanii መጀመሪያ መቃን ኢሳ የህግ ማስከበር ዘመቻ አቺን ቦደ ዱብን ጀጀባቴናን ያማራ ህሊውና አማ ኡገ መጅርቱ ወልቲ ምነጀረኒ ካናማ ጋሎሊ ሐማቴ ዲጊ ሐማቴ ዘመቻ ምን ይልክ ይራ خلاص መቃን ኢሳ አማ ዘመቻ ምን ይልክ ይራ ሲፍ ገለ ነምንም ዘመቻ ምን ይልክ ጀዴ ሲሎሉ አካም ጀራን ከናምቲ ዘመቻ ምን ይልክ ሴና ምን ይልክ የቹን ያደከሚ ከቀባታ ቱሬ namoonni beeka isa amma oromoon akkana nu godheera walaayitaan akkana nu godheeraan alaahu minilik jechuun nama ani mootummaan samiinaa kennamee minilik lammaffaati namni biraa ana malee jiru miila na dhungatuu qaba miila gaarii fuduu qabaate kophee kaateen beekuma almuhim nama akkasiiti jechuudha kanaafuu lolli kun har'a rakkoon uummata irra gahuu jiru kame boo rakkoon uummata irra gahuu jiru kamini rakkoo kamee haasa'uur beela baanta kam daangaan kan suudaan cufame kan jabuutii cufame kan finfinneetti cufame akka beela'u jiru namuu addunyaan haasa'u jira kan siniif galee amma waa'ee kanaatiin miti namni tokko akkamiini nama wallolee dirree lolaa dhaqee waggaa dhaame bakka isa dhaame banna dhukkubee jedhee bakka dhukkubee haasa akka dhukkubummaa beekeeramni wanni kanaan mi amma kana haasa'u nama sana akkamitti injifatee kuffisee biraa deemee gagara manaa galee lola har'aarratti asi miidhameen jira jedhee haakimii dhaqee hakkamata waqtii bu'oonyu amma waqtii bu'ochaatiin miti inni beelli jiru moo dhugaa walitti himna beelli akkasii jiru akka barteetti jiraatuun ni hafa malee baaduudhaan biddeen nyaattee ni jiraatta boqqolloon barana akkana midhaan akkana waan akkasii jiru tidhiisaa kana warri bu'oo jiru warra lola kana keessatti rifi baafna jedhee birri baankii baafatuu dadhabe lola kanaan dahannee waan aggannee jabeessinee waan birri shaniin binne dhibba shanii gurgurree warra jedhu warri sun maal akka ta'an biyya kana isaan nun barbaachisan woo barbaadan beelaan haa dhumani ummanni walloodhaa lafarra jiru baadiyyaa fi magaalaan abbaan biyyaa lafa qotatee lafaa qaba inni lafa hin qabne gosarraa nyaatu jira midhaan akka ajaa'ibaa jira firraa dhiisa wanta kabaduuf hin dandeenye boochan miti amma rakkoon lafarra jiru kanuma
kan kanatti aanu waa'ee lolaatiin wal qabate lolli lafni warra walloo taakkuun tokko hin tuqamne bakka tokkoon illee hin tuqamne tuqamuuf illee hin deemu kana beeka biraan naagaha warra walloo maarroo jette jedhee hadiisa walloodhaan nutti himu hadiisa walloon si barsiifte bo lafa seenaa hundi keessan eessaa barattanii eessatti kanuma bartanii waan biraa waa'ee ganda tokko irratti jechuudhaatti nu geessina warra walloon haqan qabdu nu jedhuuf hin baana saniifuu warra akkasiitti wajjin dubbatuun barbaachisu gabaabamatti zamachaa minilik jedhanii asirratti hidhatasan saaliyaa zaamini haqxe akka duraa footooshooppii ta'uu beekanneerraa jettee achiin booda immoo siiboo kam jette abbaan barbaade waan fedhe irra suphatuu danda'a raayyaan ittisa biyyaa garuu waan akkasiin uffatu namni tokko ija argutti quban laatanii jedha aduu guyyaa kanaafuu warra akkasii halkanii guyyaa dhadhaatti dibuu warri kaan amma eenyu sodaannaa kana booda mirginuu kenname wataddarri dargii eeyyamame gara dalagaa deebi'ee abbaa fedhe warri waan fedhe godhaa ture sinii galee wanni hafe maaltu jira re warri miyya minilikis yoo deebi'e maaltu jira maal jedhe eenyu Kiristaan Taaddale sii jedhe manzi biyya keenya akkanatti osoo jarri irratti akka fedhe tan bu'aarra qabu jirumti keenya jiruu jedhamaa jedhe agarte jirumti keenya jiruu jedhamaa miyyeenis Profeesar Asraaris akkasumatti dhumanii kana booda jiruun hin barbaachisaa du'a keessan tottoshaa jechuu bira waan gahaniiraniifuuhu dubbiin itti kanaafuu osoo qabatanis dhiisanii sanii oli waraanni kan jiru sanii miti amma rakkoon keenya karaa Oromoo warra wallooti karaa lafa warra wallooti jarri du'achi sheenanii illee bar jara ol sheenanii karaa kaaniin karaa warra afaan Amaaraa haasa'uun sheenanii tumamaniitis ni deebi'anii rakkoo hin jiru nuhi bira dhufanii maal akka godhan beektanii nuhi bira dhufanii manni mana citaati adeebada ummanni qotee bulaadhaan midhaan lafa jira ganaan tumamne ganaa hin gashatamne horiin waan meeqaan jedha ni dhaga'ama komentii okay hin barbaachisu okay yaani sagalee jennaanin qalbii na butee yoo dhagahamutti hin jiraanne jedheeti kanaafuu wanni guddaan nu hin sodaanne ummanni keenya illee hedduu shaaqqalee yoo kara keenya saniin ol sheenan harka wal bahatuutu jira warra dhiiga wal biraa qabutu jira isa jedhuuni malee waraana eessarraa ka'ee eessa Dabra Birhaan gaddisiisaa jiru har'a Dabra Birhaan ofumaa gaddiisaa jiran ofumaa wal lolanii gaddiisaa jiran amma osuma waraanni itti sheenin waraanni ganaa baadiyyaa isaatti marsaa jira jedhan isaan garuu ofumaa baqatu jiran amma shanoo irratti wanta nagahaa qofforannee maalloo jenne yeroo hunda dasee jedhan dasee irraa gaddiisan kombolsha irraa kamise akkuma kana duma deemanii amma immoo shanoo jechuu jira shanoo irratti nagaatti lafi qofforamee kaambiin toshameera rakkoon hin jiru Dabra Birhaan yoo gaddiifnesi istiraatejii simmiti saree istiratejiin beeta mangistii biratti ganaa qofforan fakkaata kanaafuu wanni jiru amma wanni sinii himu waan odeeffadheerraa waan qabataman jirurraa karaa warra jiilleetiin karaa Daleelaa moo eessa jedhasaniin guyyaa lama dura afariin wal ijaaraatii lolaa jedhameenii milishaa wal guurtee maalii dhufte jedhanii gabaabamatti bakka tokkotti qawweetti bantee jennaan daaraashii godhanii ishiin haftee baqattee jedhan bakka biraatti suutaan walitti qabamtee ammas akkuma kana lolaaf qophoofna jettee wali qabanii isaan gadhiifna jedhanii yaadanii booda dubbiitti qabanii ilaalanii nama lola dhufe akkamitti gadhiifna jedhanii marsanii qawwee irraa guuranii tumanii gadhiisanii jedhan ishii karasanii amma ilaa daalifaageedha gadi saharaa kana eegaa jiranii jedhan bu'anii takka takkaan gadi keessa bu'anii Daleelaas waraanni keessa buufameera maaliin hin jiru daangaa Oromoo Walloo akkanatti eeggamaa jira daangaa Oromoo Walloo nama of keessaa jaarrattee nama isaa dhiigu nama isaa dhukkubsatu akkuma warri kaan zamachaa Minilik jedhee abbaatti tahe nama abbaatti tahe qaba lafarratti nuyi miidiyaadhaan asirraa kan haasofnuuf ummata keenya kaan arragaaga'uu fi haqiiqaa lafa jirtu nama lafa kanan beekne kijiba warra bilsiginnaadhaa achi haasaamu deebiitti kennuufi malee lafarra warri jiru warri beetasabii qabdan bilbiltanii haqiiqaa jiru gaafatuu dandeessan
har'an nami guutuun walii bilbilee nami tokkichoo bilbilee 200 dhageessisa guruppii irratti guruppii waasaappii jira guruppii telegiraamii jira biyya intarneetii qabu teessanii waan akkasii yaaduu ofirraa dhiisa. Okay, waraanni eessa jira deebiin itti deebi'ee ka'uun mallee sanuma odaa sirbaa addaleela jarri afariin addaleela jettiini oromoonni warra jillee immoo odaa sirbaa jedhanii dhugaadha. jedhama. Bakka san amma waraanatu jira. Waraana keenyatu jira. Amma waraana waloodhaa TDF fi OLF yookiin ABO'tu jira. Wanni jaraan beekamu achirra ol dhuftee dubbii dhoofteedha. Sanbira gadi hanga daalifaa geedhaa deemanii fattashanii isa horii tikfatu adabaan tikfatu isa walii qabamee dubbii olii gadi haa jedhu tumuu qawwee irraa guuru wanni biraan jiru yoo dubbiidhe. Adabaan tikfadhee bula jennaan warri nutti baqatee huu warri Oromoo jillee itti baqatee huu numa jira ture. Namni itti dubbatee jiru jechuudha warra Afariitis. Lolli eessa geessa jettan eeduma kana tuttumamanii gadi deebi'aniiran. Gadi bakka turan kaasagitaatti. Kaasagitaa gadda gaafa gadhiisanii dhaaduu jiran. Waa'ee kaasagitaatti wal qabatee waan hin dubbadhuun qabamu. Kaasagitaa irratti Qur'aan gubatee maaliin jedhee maaloo inni keenya sun Qur'aanichi inni gubatee hoo inni masgidin irratti tumame hoo inni ilmi namaa Qur'aan qaalii rabbiiti ballola keessatti ibiddi gube ilmi namaa rabbiin ilma namaati irra jabeesse. Siniif galee ilmi namaa ruhii namaati Qur'aan qaalii rabbiiti yoo ciccitee kan najaasaan hin tuqaa jettan tahee gubaa yookiin qarbaa jechuun jira waraqaadha jechuuf hin deema. Siniif galee namni biyyakka ibiddatti qabee gubee miti. Yaani lolli kun kan Tigreetii masgidi gubate kuni gamta Islaama sheekolee gurguddaan illee kan baxxasitanii hin arga. Meeqatu gubate boo eenyutu gubee biyyaktan xayyib. Silaa Tigreen TV shiitiin gadhiifteetti dheengadda gaafa gadhiisanii bahan gaafa dura. Siniif galee gaafa gadhiisanii bahan xiyyaaraan waan guutuu dam godhanii fixuu jiranii masgida suguyyutti inni xiyyaaraan dha'uu jiru. Inni kun inni dha'u dhaamsa jaalalaati inni osoo warrumti kaan dha'anii illee. Namni mana tokko yookiin masgida tokko ibidda dhaqeetti qabee gubeen jiru. Siistemii isaaniitti lolanii lafarra dhagarreera. Hunda isaaniitu warra ABO'tis ta'ee warra kaanis. Eenyutu masgida gubere? Masgida gubatee maali jedhe? Masgida ilmi namaa inni gubate kun sitti hin dhagahamne. Rabbiin kan hin dhiisu jedhe har miidhaa ilmi namaa walirraan gahe. Siniif galee eenyunni har'a waa'ee Qur'aan gubatee ayaata bakka irraa hafe footoo kaasee ni gubata. Meeqa gubdan isin? Masgidin dhaane masgidaan zaan dookne masgid san keessa maaltu jira. Balaan guddaan bu'ee Qur'aan matsaafa gubate maal godhu footoo kaafne anis madiisan malee namni meeqan dhumne boo caffaaroowwitii deemtanii maasa san naasofne. Kanaafuu siistemii biraa dubbii olii gadi qabuu dhiisaati waan akkasiitiin miti. Sinii galee akkam jiru odaan sirbaa harka keenya jira boo harka TDF fi ABO'dhaa jira WBO'dhaa jira. Duraan affaaruutu maallaqa keessan eeggadhaa jedhanii warra qotee bulaa horsiisee bulaa achi jira. Waraanni biraa hin jiru warra jillee kanaanis warra gammoojjii kanaan hedduu alaaqaa qaban turanii itti dhiisanii turan. Dheengadda milishoonni dhufanii dubbii olii gadi dha'anii lola fedhanis yaanii jedhanii bakka ta'etti qawwees dha'anis yaanii amma jennaan bu'anii sakaanis warra qawweetti dha'e daaraa godhan jedhanii warra qawween dha'een irraa guuraniiti. Wanni walii qabamtanii dubbii dhooftanii asitti waa'ee beetanii jedhanii tuttumanii qawwee irraa guuraniiti waraana achitti buusaniiran addaleelaa yookiin odaa sirbaa. Waraanni achirraa hanga daalifaagee lafarra deemee waan jiru takka takkaan akkas goggodhaa jiraa jiran kara saniif. Qotee bulaa horsiisee bulaa isaanii isa takkaa lamaan horii seebii gaala jala deemmatu duun taane warra walii qabamee akkas lollaa jedhu maafi. Kanaafuu addabatanii akka affarii dawwee fa'aa yoo ta'an ta'anii yoo taa'uu dhaban dubbiin dhiiraadha jechuudha. Amma affariin dawweedhaan nuti siyaasa jecha Oromoodhaan waliin lollu warri dawwee nutis dawwee ma jedhanii nagaatti jiranii affarii dawwee yeroo jenne daalifaagee wadaraagee bal'aa dulloo gadi asiin kana warra afaan Oromootu hun waliin haasa'uu beekasan jechuudha. Karaa haroo gadi daangaarraa warra jiran jechuudha lafa warra Oromootiin walitti jiran. Kanaafuu gara biraatti wanni biraan jiru lolli kan jiru makalakayaa fi warri bara meeqa nu lolee wal guuree kan nu lolaa jiru karaa baateeti.
yookiin karaa baadiyyaa warra Oromoo baatee sani karaa kaasaggitaa san jechuu yookiin karaa Jabuutii bu'u kana karaa asirraa gad deemu kana siniif galee kanaafuu kun immoo wanta kan jiru dawween nagaha dawwee ka Oromootiin miti wadaraagee fi korahaa fi hulaan dawweetu nagaha wanni tokko jiru ilaa daalifaagee lafni nagaha woboo fi TDF guyyuutti shaasaan keessa shubshub jedhanii waan jiru laalaa jiranii wanni tokko hin jiru. Kanaafuu rakkoon tokko illee hin jiru. Qur'aanni gubate maaliin gubate jedhanii waa'ee lola san keessaa waa'ee namni dhumu waa'ee ilmi namaa wal gubu waa'ee namni wal beelessu itti dhiisanii waa'ee amantaa keessaa baasanii bichaatti haasa'u. Amantaan uummata kanaan adda bahee hin beeku. Oromoo Walloo persantii 100 keessaa 100 muslima. Afariin persantii 100 keessaa 100 muslima. Wanni irra wal dhabne waa'ee amantiiti miti. Waa'ee amantii qiblaa tokko garagallee salaanna wallaahi bara 2000 fi meeqa gaafa manduuboon gubatu zuhuriin gaheduu wal lolanii ni yaadadha. Eegduu fi xiloo bakka jedhamutti wal lolaa jira. Amma zuhuriin geenyaan eenyu azaan godhe dura afariin azaan goote dhageeffadha bakka lolaa sanitti azaanii godhan yaani salaatuu fi lola dhaabaa jechuudha. Tuni gaafa lola aadaa yookiin lola abalu keenya nu jalaa du'e dhaqnee harka bahannaarra wal loluuti. Lola sashiraa minilik kana miti. Yeroo isaan azaan godhan nuti musliman miti boo azaan goone salaan nu jedhanii isaan kunis asuma azaan godhan. Azaanii yeroo godhamee raate achumaan namuu qawwee dhaabe dhibee namu Allahu akbar jedhu kanatti qawwee achi gara gashanii dha'uun dhibee hundinuu zim jedhee dhiise. Salaata san hundinuu salaatanii dhiisanii hin beeku. Eega azaanii sun godhamee qawwee dha'uun ni dhaabbate. Namni kufee ture kaafatame achumaan dhiise. Maaliif wal yaaddachiisuudha siidaa nuti hundinuu muslimaa akka jechuuti. Tun garuu lolli kan amantaarra wal lolamtee miti. Kan amantaa wal qabattuu miti. Kan amantaallee beektuu miti. Magantaa amantaa kan jedhamu tokko jira. Magantaa jechuun amantaa jala baqatan. Sheekolee yookiin darasootas tahee sheekolee rakabootaa warra jedhamantu jiran. Dhufanii kakachiisanii rabbii jedhaa dhiisaa jedhameeti wal dhiifama ture. Siniif galee kuni kaasaniitiin miti. Amma dheengadda gaafa kaasaggitaa qabanna jedhanii yookiin burqaa qabanna jedhanii kaasaggitaa sanirratti akkas wal godhan galgala janaazaan inni warra piippiidha yookiin inni warra waraanaa biyyi eenyuunuu san beeku du'ee hafachuma waraabessi nyaata. Kan jaraa garuu gosaan wal guuranii ganama waan deemaniifu galgala abalus kufeera janaazaa fudhanna. Akkamitti fudhatarree durii akkamitti fudhatama ture? Janaazaa haa kaafatanii jedhama lolli irraa deebi'a janaazaa kaafatan. Wal kaafachiisan jechuun wal qarbachiisan. Yoo yaaddattan warra karaa eessatti du'e karaa uranni salaamaatti bara lama har'aama kana wal ajjeesan booraatti dhiqanii kafananii fiitii asii makiinaan buusan. Kan ajjeesa Oromoo miti. Akkas ture ammaan dura. Amma garuu eengadda galgala janaazaa keenya fudhannaa. Reenfa fudhannaa jettee akka barte san afariin jennaan reenfa Abiyyi Ahmad nutti geesse waraabessumatu nyaata. Waan akkasii hin beeknu jettee nyaata ijoollee. Lollinni ammaan dura lagarratti walitti buunee galgala araaramnu sun hin jiru. Amma nuti bakka qabanne taakku sin hin gadhiifnu. Duubatti sin deebinu reenfa keessanis waraabessatu nyaata. Baay'ee jedhanii ni jaa. Eengadda galgala. Gaafa bobbu'aan tokko yoo beektan gaafa Abiyyi har'a burqaa qabanna jedhee dhaadee galgala sanii waan takka ta'ameen beekne ta'aman. Kanaafuu lafa warra Walloo jechuun ibiddarra miila qullaa ejjetu jechuudha. Ramatii ibiddaa gartanii lolli amma kaasaggitamarra kan jiru kaasaggitamarra kan bakka mudayitoo moodenoo jedhamu maqaa waan tanaa haffazuun dadhabe achirra ture kaleessa achirraas buqqisaniira halkan edaa gadi buusaniira kaasaggitaarra lolli kan jiru amma. Isaan aggaa hasaan burqaa gimbaar jedhan burqaa tana akka jaalatan biar burqaa jechuun magaalaa guddaa miti ganda xiqqoodha. Garuu daangaa geenye daangaa darbuuf jechuudha. Kana bicha mootummaan dheengadda televizyiin mootummaa Itoophiyaadhaa baatee marsineerra gaara baatee marsineerra jedhu ture. Magaalaa masheenin malee marsineerra wade komboshaa yagasagasne na'u jedhuun turre. Kanaafuu tuni kijibaa Dabra Birhaan jarri osuma warri woboo fi TDF ittiin dhaqin wal fixuu fi
bakki warri zamachaa minilik suni warri eenyu kiyyaa suni taamaanyi bayyane wada haalaa fi wada fit bichaa biyya kan isaan wada haalaa malee wada fit akkanumaan jedhan kanaafuu kan dabra biraan har'a dhukkee walirraa kaasanii faannoodhaani ammas ganaa wal hidhanii yookiin walumaanuu baqatanii inni soban baqatuurra walii galanii yeroo duraa eenyu akka dura baqatuu ka'ee inni tokko arrabsuu jalqaba malee baqatuun isaanii waan oolu miti. Kan kana wal ilallataa kan gara biraatiin ammoo manzi kan jedhamu yookiin warra waan shawaa kaabaa kana irra baay'inni lafni to'annoo jala ooleera waa tokkollee hin jiru. To'annoo jala oolaadha asiin kun hanga lixa amma gara Fichee faa gara Oromiyaati. Jidduu kana woboo fi jarri walitti makama jedhamee yaadama. Kana malee waan jiru Mudeenaa jedhama. Mudeenaa bakkattoo xiqqoo Mudeenaa jedhamtu jirti. Kaasagitaa tanaa fi burqaa hedduu. Amma Mudeenaa tana ture kaleessa lolli kan akkasuma lolamuu ture jechuudha. Achi meeshaa gurguddaan baatee asii olitti ol lolan meeshaa gurguddaa kiiloomeetira meeqa deemu kanaan. Kana deemaniiti isaan kan kana godhaniif ammoo waan tokko isiniif hima. Akka uummanni baqatuufi akka uummata warra naannoo Amaaraa agartanii baqatanii macaarrashaarraa baandaa jedhanii Finfinnee seenuu hin dandeessu. Dabra Birhaanitti halkan guyyaa gadi bahuu hin dandeessu jedhan. Ji'a darbe kana guutuu warra achi baqatee fakkana godhan. Ji'a kana guutuu halkan guyyaa gadi hin baatu mattaaqaa mudiira maktabal jaziiraa jedhamu suni miila dhaqee wahuma mootummaan jedhu bicha haasayetti dhaabbata. Yoo dhiira ta'e bakka lolamaan deemu. Siniif galee kiiloomeetira 50 fageessineera ammaan dura garuu hedduu dhihaatee ture miillee qabatamuu fi amma kiiloomeetira 50 irraa fageessee miillee maalii jetteetti jedhanii waan mootummaan haasa'an haqiiqaa jiru haasa'uu dhiisanii jechuudha. Kanaafuu lolli kaabaa kana fakkaata. Kan lola kaabaa kana fakkaata. Kaaba bira darbee amma kaabni eessa jira? Lola kaabaa kan jennu Oromoo kaabaa kan jennu walloodha. Walloo bira kota dubbiin shawaa kaabaa sheene. Jaddugala biyyaarra lolli kan jiru amma. Abiyyiin kan dhufee Samaraa fi miilla taa'uu jiruuf yoo dubbiin ammaatti achuma shatat jechuuf. Sana jechaan dargaaggoo xiggeetii fi maalloo bayyanee tammaanyi bayyanee faan wanni isaan dhaabbatanii halkanii guyyaa wada haala wada feete minilik zamachaa jedhanii irree irratti minilik hidhataniif hin jiru. Wanni sun wanni ragaa ta'u keessa wanni gaarii ta'u keessa jarri kuni kaayyoon isaanii maal akka tahe xiqqoo gaafa duraa heggi maaskabbar zamachaadha jedhame. Heggi maaskabbar zamachaa jedhee namuu wayyaanee nurraa balleessuuf jedhee naminis keessatti fedhee waan za'a. Jennaan garagalanii maal jechuu jalqaban? Hillina Amaaraati kabachiisuu fi walqaayit jechuun waa'ee akka Itoophiyaatti waa'ee Amaarri bichaan biyya san deebifatuuf dhaabbatu duun taane waa'ee biyya akka Itoophiyaatti dhimma gooneerraa jira. የወልቃይትን ጉዳይ የኢትዮጵያን ጉዳይ አድርገናል ጀደ ወነን bilbila hatamee dhaggeeffatame san keessatti jechuu aganyaaf tashaagar. Okay. Gaafa naannoo Tigraay gadhiifna jedhaniin nuyi raayyaan gadhiifnu jedhan. Maaliif humna keenyaan deebifannee hillina keenya wanti lolli kun dhaabbateefuu kanaafi. Wanti lolli kun ta'eefuu kanaafi jedhan. Agartani? Okay. Hayyaaree humnaan dhaabaa gaafa isaan bakka Krom maalii jedhaman irraa baqatan hedduu gunguman. Tappellaa jijjiiranii alaabaa lummuxxii kana tappellaa adda bulchiinsa naannoo Amaaraa jedhanii beeta Amaaraa. Amma immoo wanni haarawi tokko wanni jiru walloo beeta Amaaraa jedhanii wanni bananiira. Waldaa dhaggeeffadhaa. Wanni suni gaafatamee didamuu ture. Amma immoo gadhiisanii fiqaadii kennameera. Walloo beeta Amaaraa kan jedhu waldaa akkuma walloo Hibirat jedhee Buruka Bagaasfan sunis maqaa isaati malee isaanii wal addan miti. Siif galee walloo posti kiyya gaddeemtanii ilaaluu dandeessan posti lama gad dabartanii walloo beeta Amaaraa የግል የበጎ አድራጎትና ማል ጀኒ መቃ በበረቸኒ ወልዳን ወሎ ቤተ አማራ ጀደሙ ፍቃደ ከነሜራ ከና ከለሰ ኮንግራ ወልንጅራ ወለ ሲንገለ ማሊኩኒ የሮ ከነቲ ዋን በርባደን አርገታ ጀረንሳ አብይ አህመድ ወነማ ነገር ጋሪ ሁንዳ ዋን እኒ በርባደን ከና ዋን በርባደ ከኑ ከሳ ኦሮሞኒ ወሎ ከቀለማን አኩማ ማንዱረን ትዳደሰን
yoon barbaade jijjigaan geessaa yoon barbaade firmaa takkaanii makalaakaa goonaa amaaraa liyyuu hayliin bar meeshinitti kennamee nuhiif jecha du'uu jira jedhee yeroo nurratti xaarraru maal naa godhan jedheeti wanni isaa godhan waan tokko isa gargaaraniiti Tigraay nu lolanii isaanitti warri kaayyoo naganis isaanin qabadhaa jedheeti isaan garuu gaafa tokko akka dhiiraa lolanii illee isaan hin dhageenye walloon teenya ishii miila qaqallootu nagartanii ijoolleen baadiyyaa tuni yeroo luka qabdee harkiftu agartanii mataa gadi gara gashite akkas jechuudha waan nama loluu warra danda'u miti namni kaayyoo dhugaa irratti ati nama diiduma lafaa kaatee bar nama tokko harramee nama dha'uun bara jettee karaa irratti gadi baatee nama diidaa tokko yoo rukutte wallahi falhaan baatu maaliifini wanni ati godhuu kaateef haqa waan hin taaneef inni immoo akkamumatti namni badii takka malee karaa irratti na eegee na dha'a jedheeti sitti ka'a haqa qabaa jechuudha ati haqa takka hin qabdu yeroo inni sitti qee sibboo badiin balleessa eegise maahuu lola kanatti naa jechuun ture yoon dhiisee yoo jette dhiisuun hin danda'amu. Siniif galee kanaaf lola haqa hin qabne namni loluu hin danda'u osuma ta'e immoo seenama keessatti seenaan warri kaan nama kaan irra ciqilfatanii jeneraalota Oromoo irra ciqilfatanii malee takkaahuu lola akkasii lolanii akkas godhaniiranii kan adawaa feetan kan eessaa feetan hundi isaanii namoota bitamtoota asii fi asii guurratanii saba biraarraa malee jalqabu dura seenamtii akkas jedhamu jiru seenamtii Minilikii fi maaliin saba guddaatti hirkatanii irraa bahan hin qaban Minilikii isaanii Oromoo Shawaati jedha ture yookiin bitamtootuma achi keessaa baheen illee Tedros Agoodha Yohaannis Tigreedha seenamtii kanaan jiru seenamtii dhugaa wal dubbanne seenamtii akkasiin jiru kanaaf gabaabamatti wanni waliin jennu lolli xumura godhateera amma lolli xumura godhatu tokkumaaf gaafa dabra biraa mee maal jedhe jettan yoo dabra biraan aggaasaan gadhiisan amma dabra biraan amma guyyaan kaleessa irraa qabee kiiloomeetira 10 hanga 15 dhiyaannee irraa jedhanii har'a kana namni kan bilbilee jara achi jiru gaafate akkana akkas tahee jarri ofuu wal loluu jirti ganama har'aa hedduu wal cafaqanii ofuu gadhiisuun oolanii nuti immoo bakkattoo hedduu irraa asii fi asii bal'oo tana lafa qabaa jirra akkana jedhe wattaadarri Abiyyi akkana jedheedhan dabra biraan bakka istiraateejii guddoo miti aadiidha istiraateejiin shanoodha shanootti waan gaarii lafa ittisa godhannee lolaa jirra loluudhaaf qophaa'aa jirra jedhan shanoo irratti shanoo irratti Itoophiyaa hundarraa baqatanii shanoo irratti kanaaf waan hedduu nama ajaa'ibuudha osoo ofumaahuu wal loluu jiranii jedhan ammas irra deebisee waan isinii himu yaada waa'ee Oromoo Walloo lafni Oromoo Walloo maalirra gahee warra jettanii nu gaafattaniif Oromoo Walloo lafni isaa taakkuun takkan tuqamne Oromoo Walloo qophaa duun taane warri daangaa isaarra jiran hunda eegumsa isaatiin eeggamaa jira naannoon Affariidha eessarraa kaasee karaa burqaa jalarraa kaasee asiin laga warra baateetii fi ka warra dawwee wadaraageen karaa korahaa fi hulaa dawwee hanga daalifaagee hanga daangaa Oromoo dawwee bal'aa dulloo kuni asirraa qabee daalifaagee irraa hanga odaa sirbaa yookiin addaleelaa maqaa lama qabdi hanga kaarrayyuutti harka warra Wallooti jira yookiin TDF fi waboon eeggamaa jira lafni Affariidha kun mukaan lafni warra Wallootu qamoo miti lolli bakkeetti kallattii mootummaan itti ofirraa dhorkuudhaan yaaluu jirutti deemsifamaa jira bakka biraatti lafuma eeguu irratti dhaabbataa jira jechuudha kanaafuu warri kaleessa fakkaatanii Oromoo Wallootii yaaddan fakkaatanii irraa naggaddanii birri miliyoona meeqarraa fuutanii maqaa isaatiin meeqarraa guurtanii waan meeqa gootan har'a ofumaa salphattan Oromoo Walloo mataa jabaadha wallaahi namni hamma isaanii mataa jabaatu hin jiru Walloo keessaa amma namni Tigree jedhaa miti namaati isaan hin beekini malee Itoophiyaa keessa jechuudha namaati isaan hin beekini malee namni hamma Oromoo Walloo mataa jabaatu hin jiru lola akkana irratti deemame kana eenyu baqate jedha haasa'ame warri biraan jiran amma haxaayyoo dhaqxan warri kaan baafatan bakkatti warri eessa Shawaroobit namni tokko magaalaan hammas gahu namni tokko hulaa dhoognee dadhabne jedhan warra Oromoodha durumaanuhu gara Oromootti baqataniira shanan jilleetti baqataniira malee
Oromoo walloo lola hangas gahurratti deemsifame gandi tokko baqan gandi tokko yeroo asiin lolli dhufe ganda satti aanutti maqan yeroo asiin darbe ittuma deebi'an leesh tokkoffaa garaa murateera gariin itti baqadhu hin jiru jedhe tokko gariin itti baqadhu hin jiru mee fakkeenyaaf siniif hima gara kibbaatiin Shawaaroobitti Dabra Siinaa Dabra Birhaan takhayyala dalgoo hidhatee Oromoo shirritii hidhatee Oromoo walloo kan afaan Amaaraa haasa'uun beekne suni Dabra Birhaanitti yoo mul'ate har'a akkam akkasa godhan gara kaabaati daseen deema yoo jedhe dasema walloo miti sila walloo keenya bara wallo dasematti makkalaakayaa qabanii hidhanii tumuu turan makkalaakayaa yookiin raayyaa ittisa biyyaa isaanii san siniif galee takhayyalate afaan Oromoodha afaan Amaaraa tokko hin beekne achitti mul'atu naannoo Affaar bu'ummoo har'a ibidda qabatte tanan gara bahiisaatiin naannoo Affaar gara lixaatiin warra manzi jechuun wallo keessa yookiin Shawaa fi wallo keessa dhugaa Amaarri jira yoo jedhan warra manziiti siniif galee lolli shanuu gee jedha bulees keenya gaa'oo fagoon jiru amman geenye fagoon jiru kanaafuu garri baqatu takkallee akka waan hin jirre murteessee beeka Oromoo wallo okay gari baqadhu hin jiru jedhaaree dhaabbadde miti jabaadhu mataa mudhii gittin godhi hidhadhu mataa jabaadhu waliin jedheera wanni hamma walloo mataa jabaatu hin jiru dhugaa walitti himna wallaahi abadan lafa isaanii irraa garii takka jiru dhumuun ni dhufa mala humni guddaan isaanii hin dandeenye humna lafarra lolu kanaa miti humna lafarra lolu ni lolan isaan har'a immoo rabbiin maal isaanii fuudhe warra TDF kanaa fi warra woboo fuudheef warra rasaasaan isaan gargaaru meeshaalee isaan gargaaru har'atu lolli kun isaan kophaa irratti ta'e barsila halkanii guyyaa asii fi asiin itti cufanii beelaanis rasaasii wanne dhukkisanis dhabamee fixoonni mala ture har'a duubi kan kee Tigreedha har'a duubi kan kee woboodha kalas waraana ummanni waraana ajajaan dhaaba keessaa kan akka woboo kan akka TDF isaan kuni ajajoota waraanni eenyummoo waraanni ummati walloo hundi waraana lafa kanarratti diinni falahaa baha jettanii abadan iyyaadina abadan nuti kashaaqallee fakkeenyaaf oduu baadiyyaa lola keessa wanti tokko jira asiin tana wali sheenuu asiin tana wali bahu baadiyyaa baatee irraa ganduma lama yoo sheenan ganda sanitti mana guban manni mana citaati irra guddeessi gandi tokko manni 30-50 dhaabbateeru tokkochi yoo bidditti qabate hundi gubata wanniin midhaan lafa jiru midhaan ganaan galfatamin ni gubata yookiin waatu nyaata kanaafuu kanuma shaaqalle malee lafa warra walloo waraanni tokko dhufee moohatee irra taa'u hiyyaalamu siniif galee ummatatu waraana lafarraa kan jiru ummatatu waraana duuba dhaaba qabamu har'a akka kaleessaa miti akka kaleessa rasaasa finfinnee deemnee hakkamatuu dadhabne asiin ol deemnee waa bitatuu dadhabne akka jedhasanii miti amma waa jira amma dhaaba duuba jira lafni dheeraatu jira duuba kan kee Dabra Birhaan irraa hanga Maqaleedha jechuu kiyya ammoo sana Eertira rasaasa ammoo rasaasaa fi wanta yeroo magaanu jarmannu gurgura jarma warruma Affarii kanaa fi warruma bilchiginnaatu gurgura qawween amma wanti qabatu kuni eenyu Republican Guard warra jedhaman sun kan qabatan kuni hundi isaa nama keenya bira dhaqeera dhugaas nin jedha amma ijoolleedhaa binna jenneeti obbolaa keenyaa fi beerren keenyaa binna jenneeti bilbilli dide malee amma qawween Ruusiyaa gurraacha kana agartanii isa amma bituun ummata akka ummataatti ummati waraana tahee lafarra taa'uun dirqama waraana kalaas yoo tahee ummata san barsiisanii akka ofii waliin ajjeefne akka humna kana walitti faayidamne barsiisanii seeratti godhanii seera adda addaa jajjabeessanii fi kaahu malee ummanni lafarratti hidhatu wanni gahe takkallee hin jiru siniif galee ummata hidhate lafatti qabaatu wanni gahe takkallee hin jiru wallaahi kan jabaatu namni ummata hidhate gaa lafarraa qabaate walloon eega kombolsharraa ga'e Shawaarobitti bakka takkatti dhaabbate bakka sakka san ammoo dogongorri Oromoo walloo jedduuttis uumame bakka san ammoo Amaarotatu jira bakka karaa qorii yookiin karaa haxaayyisa guyyaan afurmoo guyyaa 5 sambira baaga darbee lafarra kan jiru ibidda kasse lolaa jiru ibidda gara mabbaa keetii deemta halkan aggaa ga'e hundinuu asii dhukkisa guyyaa ammoo ani hizbiidhaas hin jedha seegale kanatti lafa warra walloo ibidda ramaxii nama gubuudha lafa warra wallootti namin dhiyaata jettanii hin yaadina osoo dhiyaate his ammoo inni hishaa qallu osoo dhaqanii irratti lolanii illee
yeroo guyyaan tokko guyyaan lama loluu irratti lolamee achiin booda hanguma ofirraa baasan waatu jalaa bada. Rakkina biraa keessa jiran ammaa gabayaan wanni guutuun jabaatee rakkootu jira. Rakkoo san irraa rakkoo biraatti da'aa. Isa jedhuudha gara baqatu waan hin qabneefu. Tokkoffaa gara baqatu waan hin qabne lammaffaa baqatuun aadaa isaa miti. Abaddan warri walloo hin baqatu lafa saara. Yoo manni gubate ganda warra hin gubatinii deeman. Kun immoo waan jiru ammaan durallee warra waajiratii warra maarroo warra jedhantu jiran durumaan lolli akkasiis immoo jira afariin illee dhuma lolanii manni ni gubata yeroo tokko tokko. Manni immoo gandatu walitti siksamee ijaarama mana citaa kana wanni akkasiis hundi yaadamuu qabaama. Mana citaa kana walitti siksanii ijaaranii manni kun egaa qabate kana sin qabsiisa jahannamuma ta'a jechuudha. Qabeenyi jiru guddeessi midhaan waan addaa gootaraa midhaanii achi keessa waan jiruufu achi keessatti dhuma. Akkasitti namni rakkataa jechuudha. Kanaaf shaakkallee malee lafa warra walloo baatee fi kombolshaa kamisee fi maalii warra jedhan fudhatuun lolaan dhaqanii lafarra dhaqanii fudhatu. Qoy amma gaafis hin gaafadha. Osoo warra lola akkasii lolee fudhatu ta'anii akkamitti kaleessa bar waraanninis bara lama teenyee bara sadi teenyee waraanni leenjifame hin jiru. Ganaa baatii tokko waraanuma dheengadda eega kombolshaa baqatee baatee guyyaan takka dhaabbatu dadhabee fiigee affaar bu'eessanii bara. Kan amma lafarra jiru. Kan biraa hin oomishame eessaa dhufe. Abiyyi Ahmad saalfatu boru cifraa fi burqaa fi maalii qabannee ol dabarree baatee maalloo kombolshaa tasee qaxxiraal jedhe. Saalfatu kaleessa waraanni suma kanaa barni baqatee ittiin bahisu. Siniif galee kanaaf lolli xumura kan godhatu yeroo Finfinneen harkaa fuudhamedha. Siniif galee xiyyaarri addunyaadhaa xiyyaarri Imaaraatiidhaa akkanatti xiyyaarri Dubaay baatii tokkoo fi walakkaa keessatti balali'a 93 godhe. Abu Dhabii irraa Bishooftuu dirree waraanaa yookiin dirree humna waraanaa Itoophiyaadha. Suni gaafa dhaabbatee abbichuunis Eertiraa deemee Sayyaasii wajjin achi qawwee tashi godhuun ni mala hin beekamu garuu Eertiraa deemuuf achi taa'eeranni waan beektan keessa. Kana naa beeka. Inni gara Gondor kanas deemee xiqqoo helikooftariin footoo kakka'ee torbaan tokko booda fa'aa deema seenee ture. Gaafuma dura naannoo Affaartii. Miilli paarkii keessa dhaabbatee footoo ka'a. Kanaaf zamachaan Minilik ni fashala. Zamachaan Minilik bara 100 dura godhame har'a deebi'ee nurratti hin dalagu. Zamachaan Minilik miti kanuma abbaa fedhee yoo maqaa moggaafatan maqaan nama lolu. Minilik badee gootummaa isa kam qabaayee Minilikiin jettan jeneraalota Oromoodhaa of jalatti guureeti maqaa takkallee taatu bitate ishuu Tigiroota lafa warra Tigiree kanarratti loli taa'ame. Seenaa abbaan seenaa qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf warri Tigiree kun goota. Warri siyaasaa isaanii warri poolitikaa isaanii nu miidhan sahih nu miidhan. Walaakin hizbiin isaanii goota. Goota wallahi hizbiin isaanii ragaa guutuu uummata keenyarraa dhageenye uummata isaanii goota kan jedhamee fi kan isaan ofiin jedhanii of jajanii miti. Lafarra waan jiru yeroo agarre hedduu goota. Dhugama walitti hima. Amma kaleessaa fi dheengaddaa Abiyyi Ahmad dhaadee maarroo jedhee jennaan humna jiru lallaalaniituma maali ummanni jarrigaa nu duuluu fi lafa keenyatti ol dhufuuf jedhee namni laafaan dudubbatee gungume lafa kana wallahi jedhan akka miti agartanii akka kan lafatti lakkaa'amuu hin dandeenye akkanatti lafa guutan yaala yeroo takka wanni takka jiru maafi jette wuti jechuu hin danda'an inti saharaa isaanii keessaa beeka ol deebine malee eessa abbaa isaanii takku takka deemuu hin danda'anidha. Otoo isaan akkana jiranitti halkan burqaa qabanna jedhanii gasaggasanii dhufanii walakkaa sheenan. Gamaa gamana irraa gorteetuma sin jetteeni yeroo isaan dhufanii walakkaa ol sheenanii burqaa dhaga'uudhaa ka'an bakka gamaa gamana gorteessanii walitti deebitee of duubatti hambiftee daaraa gootee jedha. Warri harka kennachitti harka kennee warri dhumechi dhume. Wataaddarri Abiyyi duruma waraabessi nyaata isa kaanii waraabessi nyaatu jedhanii dhiifneen warri afarii nuti janaazaa keenya akka aadaatti sheekolee bilbiluu maanguddoo bilbiluu nuti hin beeku. Waraana mootummaa taatanii mootummaan loltanii waraana Abiyyiiti. Waraana Abiyyi waraabessumatu nyaata. Namni gaafatu hin jiru. Itoophiyaadhaaf du'uu deemeera jetti haadhachi teessee akkas jettee kaadiree waan amansiifteef. Kanaafuu isa dhumaa wanni isinii himu waraanni bakki hamma irra jiru Dabra Birhaan ofumaa wal lolaa jiranii
hangam akka wal ajjeesanii fi maal akka wal godhan hin ibamne ganama har'aarraa qabee wal cafaqan jedhanii baqannaan baqatuu irratti kan biraa immoo hara wallootiin lafni warra walloo bakka tokkollee hin tuqamne lolli kaasaggitamatti deebi'eera bakkuma deengadda wal cafaqan achuma deebi'eera Abiyyi Ahmad aggarraa baqatuu ka'e xiyyaaraan cafacafee booddee deebi'ee maalii gubanii maalii jedhanii lolli lola amantiitii miti lolli lola amantiitii miti jarri lola amantii lolaa jira lola amantii miyyee minilik deebisuuti nuti garuu mirga keenya eenyummaan keenya hin daffaramin argamuu fi dhabamuu isa jedhu jedduutti dhaabbannee loluu jirra kanaafuu warri as keessaa dubbishii siin fakkaattu baafattanii quraan gubatee akkas jedhee quraan gubatee Abiyyi Ahmad yeroo gubumaan dubbatin quraan kan gube Abiyyi Ahmad xiyyaara warri lafarra lolu masgida loluu irraa waaqan qabu deengadda cafaaroomitti gaanni masgida cafaqumaan dubbatin isa kana gamta inni isaantu gube jedhee kanas isuma gube kaasaggitaa akkam akka inni godhe gaafa dura baqatee bahu namuu argeera akkam godhame kaasaggitaa ibiddaan akkam godhee bahe eenyuuf na heeraa inni biyya keenya jaarraa suuqi diimaa akkam godhame jaartii bara 90 rasaasa waan godhanii nagarre akiidi mana kee teessetti mana jireenyaa keessa dhaani meesa kaanillee gadi bahee haa jennu akkam akka ta'ee beektaniirtanii niif gale kanaafuu kana nami gurra sinii kennu jiru kan jaalateefis kan jibbeefis warri lafni warra walloo ibidda nama guba isa warra walloo dhiisa laakiin dhumni xumura lolli kun akka biyyaatti dhiisa qaama bakka takka akka seenuu fi dhiisee maali jedhan kana akka biyyaatti lolli xumura godhateera lolli xumura godhatu waa xiqqoo hafe dhaggeeffadha shanoo irratti wanniin maqalee kaaftee qofforuma jirta sheewali matuu dadhabe malee waa takka wanni gootu hin jiru lolli maqalee ka'ee har'a shanootti kaambii guddaa toshanneerra shanoon eenyu eeguu shanoo jechuun daangaa finfinneerra jechuudha finfinnee qarqara seenuu galee bakka dhadhaa bareedaa sana lafa warra Oromoo shawaa siniif galee kanaafuu hojii wanni fidduun jiru shanoo irratti dubbii olii gadi qabuurra akka yaani ati shanoo irra teessee achi as loltaa asichi dhaanii akka finfinnee sirradha laa akkasii miti dubbiin waan akkasiitti mee ani amma hangan odeeffannoo qabutti asii baheetiin odeeffannoo warri dabra biraan wal offashame wal dhiisee kantiibaan kaleessa modeen gadda hidhamee hattuudha moo maali jedhan gargaarsa TDF godha jedhanii kaleessa hin baqannuu irratti har'a ganama wal cafaqanii jedhanii kaarama isaaniitiin haasa'u jiran ammoo kana isaanumatti haasa'u jira የቱክስ ልውውጥ በወገን ጥይት ማል ጀቹ jiran sinigale tuski ልውውጢ ነው ሁመት ጎዳሙ ጅራ ኪያን አውቶማቲክ ይረን ካይናዳ ቢስሚላህ ይላዳ ጋፈ ሳንጨነቀ ቢስሚላህ ይለ መቃዳኒ ዋና ከሲቲ ጅራዳ ሎሊ አማስ እረዲ በይ kan dhuma kan sintihimu lolli kaasagitama jira kan karaabateedha keessuma keessa nam karaabate kana shaakaleera cifraa qabanne jechuu haasaa jiran odeeffannoo qabatama qabu bakka sanii hin qabu ani bakka suni lafa warra Oromoo miti sinif galee musallasa Amaaraa fi Oromoo fi wanta wal gahu achi garas jechuudha kanaafuu cifraa qabanillee naannoo Afarisu osoo immoo bakka tokkotti ol sheenanii gadi deebifamanii illee lafa warra afaan kan haasa'uuti warra lafa warra karasiiti Oromoo wallooti garuu warra afaan Amaaraa haasa'uusan karaa lafa warra baaboo sinif galee haa ta'u malee lafa Oromoo walloo godina walloo ka karaa baateedha ka burqaa fi karaa kana maafi bakka dheengadda sifirirraa jalqaban kaasagitaa deebi'aniira achitti loluu kan deemsifamaa jiru meeshaa gurguddaa tokko loluu jira waan meeqa achi lolanii isaan kunis asii immoo meeshaan gurguddaan halaala lolama malee akka qawweedha wal jala bu'amee lolamu isaan kunis asii olirraa bakka lafa ol ka'aarraa meeshaan achitti ofirraa lolaa jiranii meeshaan gurguddaa sun akka ol hin deemne godhaa jiranii ummanni keenya yeroo meeshaan gurguddaan kun asii walakkama keenyaa dukka'u lolat as gahe jedheefaa bilbilaan waan adda addaa dubbatuu mala kana hin dhaggeeffatina maaliifini meeshaan madfii fi meeshaan gurguddaan wal jala dhaqamee dhukkifamu halaalaa dhukkifamu gaarran baatee gadii kanarra gadi bahanii lafa ol ka'aa kanarraa asii affaar kellitti akkatti gadi dha'anii jechuudha isaa sunis achi ol lolan
kanammoo mootummaa biyya ahmattu godhuu jalqabe sodaachisuu ummati sodaatee akka baqatu jiraanii humna qaba jechuudhaaf ummanni hin baqatu halkan jala dhaqanii garafanii halkan edaa hedduu oofanii ranja'anii kaayidanaa immoo achii gadis ta'uu mala halkanii xiyyaarri isaanii jawaan hin qabneef halkan xiyyaara warra halkan argee lolsan illee miti bara xiyyaara chaayinaadhaa kan kanumatti midhee deemsan waan akkasiiti dabra birhaaniin baga gammaddee jennaan edana yookiin boru achiin booda waa'ee shanoodha haasofna nyaata rakkoon qabu biyya dhadhaati shanoon ammoo waan beektanirra waan akkasiiti jiraaddaa ergaan kiyyana fakkaata ammas kadhuma baateen nagaha baadiyyaan baatee nagaha dawwee fi baadiyyaan dawwee affariin dawwee saharaan hamma daalfaagee hundi nagaa quba qabna wanni tokko hin jiru waraanni irra buufameera duraan akkanuma dhiisanii turan saharaa keessa maaltu jira amma garuu waan dhufuun beekamu jedhanii waraanni irra buufameera hanga daalfaageedhaa deemanii isa dide tumanii isa adaban gaalaa fi horii tikfatu dhiisanii akkasitti jira waa'ee nyignyigii immoo olii gadi bilchiginnaan kaadireen bilchiginnaa kaleessa gara baqattu wallaaltee dubbii olii gadi dhoogte nurraa dhiisa siniif galee nurraa dhiisa yeroo sanii miti gaafa biraa wal taasofna gaafa finfinnee ol dachaanii wal taasofnaa jetti ijoollee jiraadhaa ergaan kiyya kana fakkaata ture assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh